Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kee kabajamoo sarara jirtu nagaa jirtu baganaa jiraattanii warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan kottaa gara chaanaala Muhee Awwaaloo isiniin jedha baay'ee isin jaalladhaa isin kabaja kottaa na simadhaa. Inshallah har'a gara dhaamsa kiyyaa isin geessu isinirraa bubbulee jira. Nama kottaa isiniin jedha dhaamsi kiyyaa akkana jetti yaa tokko jira maqaan isaa Diyaa Diyaama. Mucaa kana abbaan isaa dhalatee waggaa 8 irraa du'e waggaa 8 irraa du'e achirraa haati mucaa kana waggaatti heerumte abbaa manaa irraa du'e waggaatti heerumte namichi isii fuudhe kun waadaa kana naa seentu malee isin fuudhu jedheeni mucaan kan kee kun si wajjin na bira hin jiraatu jedheen jennaaniin okey jetteeni mucaa kana eessumni fudhatee jechuudha eessumni mucaa akka gaarii guddisee mucaa kana amantaa barsiisee barnoota barsiisee waan mara jedhee jechuudha ilma ofiitii olitti guddisee achiboota hin baratee yuunivarsiitii hin ba'ee yuunivarsiitii ba'ee mucayyoo qabaa eessumni isaa kuni naa kennin jedhanii eessuma isaatiin durboota mireejar isiin gaafate isiilleen waan amalallee beektuu waan waliin guddattee jirtuuf ishiin jetteeni wal fuudhanii achirraa waggaa lama ga'anii waggaa lamatti ijoollee uumaa jaartii hin ulfoonni garaan hin teenne maa inni rakkoon akkamitti ijoollee argachuu dhabnee jedhanii deemanii mana yaalaa dhaqan. Mana yaalaa dhaqanii hin taa'anii doktora amma martuu wixxeetee eeggatanii miree walumaan jaarsisii kun Diyaan kun deemeet isii dura doktora bira dhaqee maal inni wixxeetiin jedheen wixxeetiin akkana jedheen doktortichi ati rakkoon qabdu isin rakkoo qabaa jedhee jennaaniin akkana jedhee seegatee akkana goote situ rakkoo qaba jedhi itti himi malee isiin rakkoo qabaa jettee akkanillee wayita isiin jaartiin xiyya dhuftee anaa fi jaartiin xiyya dhuftee si gaafannu taate wayita si gaafannu wixeeti kana akka rakkoo qabutti ana jedhi himi malee isi jettee himini jedhe waadaa seensisee doktortichi hoggiyoo wayitii jarri itti seenanii wixeeti gaafatan isa rakkoo qabaa sababa isaa daa'ima argachuu hin dandeenye jedhanii okey jedhanii hin galanii alhamdulillah uumaa miti waan rabbi fedhe jedhanii tuma hin galanii akkasumatti taa'anii waggaa achirraa illee waggaa 4 ta'an walitti waggaa 6 ga'anii achi booda maal ta'eeta amma isiin akkana jettee yaa Diyaa jettee abbaa manaa isii Diyaadha ani obsee waan maraa obsee waggaa 6 si wajjin taa'e ani garuu hanfinna argachuu barbaada kanaafuu waggaa tokko ala si wajjin hin taa'u ganna dhiiftaa jettee ishiin jedhe achirraa osoo dhuma ta'an hin dhukkubde dhukkubnaaniin dhibee kalee dhukkubdee beektu dhibee kaleen keessaaf jijjiiramuu kaleen jijjiiramuu qabdi jedhanii doktorri itti murteesse akkam godha jedhee mana yaalaa geessee mana yaalaan geessee achi dhiiseet kalee barbaadaa si namni kalee yookaan yoo danda'e islaan bitu yoo namni kalee nan sadaqatu jiraate nan soqaa jedhee kalee isii biraa deema akkamitti na dhiistee deemta osoo akkana dhuftee jettee hin deeme biraa akkasuma dhiisee deemee mana yaalaa biraa dhaqee kalee ofii of keessaa baasee achi itti bilbilee namni kalee sii kennu argame ani ammaa fi as jiraa bakka ammaaf dhufuu hin danda'u nama kana si ergaa jedheen itti dhaqanii kalee fuudhee itti dhaqee kalee hin jijjiiranii fi hin fayyitee inni torban akkana ture galee eegasiin kaleen jijjiiramte maaliifuu inni illee opereessoona ta'e kaleen keessaa baate mucaa isaa kalee takka of keessaa baasee takka bichaan dhugate isiif jecha bakka hin dhukkubee namni kun haga yeroo muraasaaf hin fayyee akkasumatti hin jiraate maaliifuu dubbii tana nam tokkollee hin dhageenye hatta eessumni isaa abbaan mucaa tanaallee ittiin himu mucaan kun Diyaan kun dhoysee akkasitti kalee isiin jire maaliif isiin nagadhiisi jettiin inni eebii isiin akka ijoollee hin argannillee sanillee dhoysee fi ammas kalee of keessaa baasee kennee fi akkasumatti osoo turan ji'a 9 opereessoona taate gaafa ji'a 9 hin ulfooyte rabbi daa'ima kennee fi hin ulfooyte achi booda daa'ima hin argatanii hin gammadanii akkasuma wajjin jiraatanii guyyaa tokko waraqaa ofii kagalmee waan adda addaa waan mara irra galmeeffatu
bakkuma itti wanna hidhutti dagatee achi deeme gara hojii. Deemnaan hin argite isiin waraqaa kana fuutee yoo bantee garaa keessa laaltu namni doktorri rakkoo qaba jedheen inni nasaadha. Ammallee namni kalee baasee kenneef isa nama birooti miti. Hin booddee hin dhufee maa boossa jennaaniin ijaan laaluu dadhabdee akkana jettee haaluma ani akkana si godhuun ati kana hunda naa taate jettee dhageettaa jedhee abbaan kan ka'e wanni inni naan ta'in hin jiru. Kanaafuu ani yooma waa xiqqoollee taate jazaa abbaan kan keessan naa godha jedheetiin naa godhe deebisa jedheetiin kana si ta'e jazaa abbaan kan kee naa godhe biratti wanni an si ta'e kun homaayyuu natti hin fakkaatu jedhe. Akkasitti jarrisuu wajjin jiraatanii jireenya gaarii. Inshaallah ergaan kenna asumatti dhaabata waan na dhageeffataniif waan yeroo keessan qaalii naa qooddaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akka waa irraa barattan abdiin qaba. Dhaamsa hedduu of keessaa qabdi. Nama tola sitti oole tokko tola inni sitti oole san deebi'uuni baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu naa jiraadha. Akka warroonni maatii kiyya hin ta'in akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha, isin jaalladha. Amma yeroo biroo dhaamsa biroo qabadhee isinii dhufuuf nagaa banaa turaa isinin jira. Nagaatti.